Yooyaa harka fuunee jirra jirtu daawwattoota keenya akkam jirtu jenneerraa ana Seefu Fuqruudha gama kanaan viidiyoo kana isin gaa jiru akkuma beekamu sirba haaraa tokko kaleessa ba'ee ture sirba artiist Gadaa Hamdaa jechuudha sirba sanarratti social media irratti reaction adda deemaa ture namoonni baay'inaan share gochaa turani TikTok irratti akkasuma promote gochuudhaan uummanni baay'een kan irratti hirmaataa ture amma immoo sirbi kun akkamitti hojjetame maaliidhaan hojjetame kan jedhu YouTube irra gallee sirba kana ilaallaa jechuudha irratti react goona wajjiniin haa goonu jedha kara Gadaa Hamdaatti haa deemnume. Shamarroon keenya akkaataan Gadaa Hamdaan itti seeni qulqullinni isaa tulluu hirkoo fi zanaan akkaataan itti shubbisan ijoolleen akkaataan shamarran abbaa gadaa ta'ee haadha siqee taatee kan dhufte hundi isaanii akkamitti akka bareedan rabbiin jedhaan baay'ee bareeda. Wannan biraammoo farda kana qabateera yeroo hundumaa ani kan akka kootti kana nabu maalumaaf abbaa fardaa ta'anii farda keenya as keessatti kiliippiidhaan irratti garmaamnu rufarratti qofoodun ta'in akka waan miidhagarrattis jechuun magaala keessatti seensisne itti waraabbamuun hin baramne turre thank you jedheera by the way baay'ee namatti tola akkaataan itti seenu. Odoo beekanii akka lubbuun koo si jaalatu. Bekani akka lubbuun koo si jaalatu jiraachuun kee gati lubbuu kiyyaallee akkanaa jaaltu silaanawwanii odoo beekanii jennoo koo si eeguudhaaf akka wareegamtu lubbuun koo si eeguudhaaf akka wareegamtu lubbuun koo. Laali yeroo sitti bareedu namni hunduu si ilaala bara argitee iddoo kanatti. Yeroo hunduu namni si ilaala bara mucaa kan argitanii akkaataa ittiin ilaalu maaliif mucaan bareedee farda isaa wajjin boonee deemaa jira kanaafan wannan biraa uumaa fi miti oduu ittiin bareedne bara namni si ilaalu gatiitti bareedeedhaaf malee. Poozii mucaa baay'ee bareedaa ijoolleen akkaataan isin moodeelittiin baay'ee bareeddi fuula ishee argitaniitu dumbushbush kan jedhe tokko baay'ee bareeddi mucoonis shamarran hundi keessatti bareedaa dikoorii akkaataan itti hojjetaniin bareeda irratti dhamaatanii jechuudha nama gammachiisa. Xiqqoo laayitiin irratti oduu shaatarisaa baay'atee bareedaa tureen jedha xiqqoo billi jettee ishee irratti kanan biraa garuu sirba kabajamoo Dr. Ali Birraa keessatti
isteejii irrattis bakka fedhetti akka Gadaa Hamdaan fakkeessu nama biraa yoo fakkeessu argeen beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Tokkoffaadha Ali Birraa fakkeessu keessatti jechuudha. Baay'een jaaladhaa fi sagalee isaa ijoollee sagalee bareedaa qaban keessa jabaa qaban keessa Gadaa Hamdaan isa tokko jechuudha. Nama ajaa'ibsiisa akkaataan itti sirba Dr. Kabajamoo Ali Birraa fakkeessuunis sirbuunis ni ulfaata akkamitti beektani garuu isaaf akkuma salphaatti kan wajjin jiraate yoo sirbullee baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Odobekani akalubun ko sijalatu Odobekani akalubun ko sijalatu Jirachun ke gati lubu kiyalle akana jantu Silana wani odobekani janoko Si ekuda fakka orekde orekamtu lubun ko Si ekuda fakka orekde orekamtu lubun ko Kan biraa garuu maalan galateeffachuu kan barbaadu yeroo hunda maqaa isaanii nan kaasa keeroogiraafii yookaan shubbisa ijoollee hojjetan amma editingii irratti illee nama rakkisu shubbisaan isaanii hojjetani maaliif riitimii irratti kan hojjetan baay'inaan riitimii tokko irratti shubbisa riitimii sana fakkaatu hojjetanii dhufu jechuudha. Oo akkas ta'e editaraafis salphaadha. Luukiidhaafis kukkuttee riitimii keessan galchitu jechuudha. Wanna laayinii tokko qabatu hojjeta jechuudha. By the way riitimii keessa yoo sirban argaan ture namatti tola akkaataan isaanii. Hunduu deemeetumu iddoo isaa qabata jechuudha. Natti toleera. Lakka jennaan diddanii leenca ciisu kaaftanii utaalee kokkee qabdaa. Kenna kulkullu abba pitanga fata yaadu mali boresu bikolle mega fata digamu maliko tugadani jarame simmil ko tu yadini yalla nundunya tame ranga de manakena lokateri pretuni ke kan abba gadati abam nam pante jadini ilmo wa katu dugada Okay. Akka kootti okay. Directed by Robson. Robson akkaataa directed gootee baay'ee bareedaadha. More beauty irratti kan hojjette I know bareedina irratti sirriitti hojjette ni bareeda. Kiliippiin qulqullinni isaa maal isaa akkaataa paintingii duubaan gootee isaa akka waraabamu kan goote dikooriin hojjetame hunduu ni bareeda. Kan achi keessattis jechuun ala keessattis kan waraabe nu hunduu ni bareeda kan farda faana jirus jechuudha. Funduratti immoo dramatic wanna ta'e tokko immoo akka dhuftee fiddee dhuftuun barbaada baay'ee ni bareeda. Kunis cinematographer Antana Tsaggaayee Chris baay'ee galatoomii
qulqullinaan waraabuu keetiin baay'ee waraabbiin keenyatti toleera jechuudha. Editor Mootii Roobalee mucaa jabaa beektu sirboota adda addaa irrattis sirboota kabarii hojjechuudhaanis luukii gaariis ni hojjeta editingii kana hojjeteera. Abrahaam Kidaaniin immoo muuziqaa arranjimentii kana hojjechuudhaan sirba by the way maalan hubadhiseetani isloo ta'ee isin keessatti galaa jechuudha. Garuu isloo ta'es shubbisas qaba isin subbisiisa yaadas qaba kilaasikaaliin namatti tolu hojjete jechuudha. Moodeliin immoo bilbila sii qabdu baay'ee bareeddi dhugaa dubbachuudhaaf. Kanan bira kennaa kan seenaa closing uffata bareedaa hojjette. Qaamni kun hoosii ta'e guyyaa tokko duunaa hojjette anaafis natti tola. Tulluu hirkoo keeroogiraaf gochuudhaan lyrics and melody immoo Gadaa Hamdaadha. Coloringii bareedaa kan hojjete Teddy Moss galatoomi yennaani sirba kan immoo qilleensarra gochuudhaan akkasitti combine gochuudhaan kan nu karaa keenyatti fide Vision Entertainment galatoomaan jedha. By the way gidduu kan immoo busy ta'u kootiin sirboota babba'anii turani kanan react ittiin hojjenne garuu sirba lama irratti yeroo tokko irratti hojjedhee tanan reaction isinii fide jechuudha. Sirba maqaasaa tokko Jibbaatti jedhanatti fakkaata isa amma tokko immoo jira kan Nahum Recordsiidhaan gallakkifame tokko immoo Visioniidhaan gallakkifame isan isinii fide dhufa jechuudha. Amma viidiyoon biraatti wal agarrutti nagaa ta'a.